Akka mooltan hordoftoota keenyaa oduu galgala kanaa kan isin dhageessisu an Tuujubee Huraati. Magaalaalee Amaaraa ijoo ta'an keessaa tajaajilli geejjibaa eegalee gabaanis itti fufee jireenya idileetti deebi'uu isaanii jiraattonni magaalaalee kanaa dubbatanii jiran. Walitti bu'iinsa hanga tokko kan torbanneeniif ture kan namoonni nagaan itti ajjeefaman dhiibbaa dinagdee hawaasummaaf siyaasaa dhaqqabinsaadhaan magaalaaleen kun qalbiidhaan haala isaanii duraanitti deebi'aa jiraachuullee ibsaniiru. Magaalaalee Bahar Dar, Gondar, Dabra Birhaan, Dabra Maarqos, Shawaroobitii fi Laalibalaa kanneen fakkaatan keessa kan jiran waaltaaleen tajaajila uummataa kamisaa jalqabee hojii isaanii akka itti fufan mootummaan beeksisee ture. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa sanbata darbe ibsa baaseen hokkara guyyootaaf gaggeeffameen booda kan mootummaan magaalaalee ijoo ta'an keessatti tasgabbiin bu'ee jedhe tuquudhaan labsiin yeroo muddamaa baatilee ja'aaf tolfame dafee akka dhumatu gaafatee jira jechuudhaan Asteer Misgaanaw gabaasteetti. Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa keessatti uumamee jirurraan kan ka'e manni maree bakka bu'oota uummataa kan Itoophiyaa labsii yeroo atattamaa ji'oottan ja'aaf turan labsee jira. Dhimma kanaan wal qabatee Mitikuu Fiqaaduu Yuunivarsiitii Maayaamiitti barsiisaa seenaa akkasumas qorataa fi xiinxalaa dhimma siyaasaa gaanfa Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habtee wajjiniin marii taasisee jira. Ittaanaa isinii dhiyaata. Dr. Ittaanaa Habtee guddaa singalateeffannaa yeroo ammaa kana labsiin yeroo muddamaa naannoo Amaaraatti mootummaa federaalaatiin labsameeti jira. Akka labsichi jedhutti naannolee biraa keessattis hojiirra ooluu danda'a jedha. Haala qabatamaa nageenya Itoophiyaa keessa durumaanuu jiruun labsiin kun jijjiirama akkamiitti fidee dhufuu danda'a? Kaayyoo labsameeftu jira. Kaayyoo labsame kana ilaalchisee injifachuuf injifatamuu irratti geeddarama guddaa waan fidu natti hin fakkaatu. Injifachuuf injifatamuu kan hin jedhu inni giddu galeessa irra jiru sirni bilchaginnaadha. Naannoo Amaaraatii kan itti ka'e injifachuudhaaf kan inni deeme. Inni giddu galeessaa suni labsii kana labsee dhaquunsaa humna waan caaluuf yeroodhaa fi rukkutee iddoodhaa kaasuu hin danda'a. Garuu injifachuun hin danda'u. Kanaaf nageenya biyyattii ittuma wanta wal xaxaa taasisu malee wanti inni fooyyessu tokkoyyuu hin jiru. Nageenya uummataa kan silumayyuu rakkina keessa jiru rakkoo kan biraa waan itti dabaluu natti fakkaata. Yeroo waraanni kaaba Itoophiyaa keessa ture keessumaa kan naannoo Tigraay ture keessatti naannoon Amaaraa akka naannootti waraana uummanni hundinuu waan qabdu qabadhuuti bahi jedhee labsuunsaa ni yaadatama. Haalli amma naannoo Amaaraa keessatti uumame dhiibbaa yeroo sanaa wanti isinitti argamu jira? Dhiibbaan yeroo sanaa jira. Garuu rakkoo bu'uuraati jedhee ani yaadu dhiibbaa yeroo hawaasuma guutummaadhaa guutuutti gara militariitti jijjiiruudhaa fi hojiin hojjetameera akka tamma'itti kana. Kun maalirraan ka'ee waxabajjii 2021 akka lakkoofsa Awurooppaatti humni bilchaginnaadhaa kan makalaakaa iddoo sanatti ergame rukutamee dogoggoruunsaa cabee yeroo achi keessaa ba'u humna loltuu idilee duwwaadhaan injifachuu hin danda'u waan ta'eef uummanni naa gargaaru kan jedhutu jalqabame. Kanaaf akka rakkoo battalaatti ilaaluu dandeessa kanan hawaasa guutummaadhaan guututti gara militariitti jijjiiruudhaaf yaalu. Garuu rakkoon naannoo Amaaraatti dhalate bu'uura mataa isaatii qaba, adeemsa mataa isaatii qaba, kaayyoo mataa isaatiis immoo qaba. Kanatu kaasee itoo hin ta'in kun rakkoo battalaa fiixaan ba'iinsa dubbichaa kan tolchedha jedheetan fudhadhaan. Eertiraan wal waraansa naannoo Tigraay keessa ture keessatti mootummaa federaalaa cinaa dhaabbattee waraanaa turuun ishee kan uummanni idil addunyaa ragaa ba'eefidha. Tarii gidduu kana haalli amma naannoo Amaaraa keessa jiru Eertiraan harka keessaa qabaachuu dandeessi jettu yoo qabaatteetti ta'e maaltu dhufuuf jira? Wanta lafarra jiru jalqaba hakaafnu. Tigraay gama lixaatiin kan jiru amma to'annaa loltoota Eertiraatii fi milishoota Amaaraa jala jira. Amma onaa mootummaa naannoo Tigraayitti hin deebine Tigraay gama lixaa akkuma yaadattu jechuudha. Kanaaf walii wajjiniin bulchaa jiru siin jechuu kooti. Wal arganiiru waliin arginee kan jedhamu tun ta'in walii wajjin hojjechaa jiru siin jechuu kooti. Dhimma barbaachisaa ta'e irratti. Gaafa walii galteen Pretooriyaadhaa mallatteeffamu humnoonni Amaaraa kunis keessumatti warra finxaaleeyyii ta'an humnoonni Amaaraatii fi
mootummaan Eertiraadhaa gadda guddaa gaddani. Maaliif akka nu barbaannetti lolli Tigraay hin guduunfamne kan jedhan qabu. Finxaaleeyyiin Amaaraa barreeffama garaagaraatiin dubbii sooshaal miidiyaa irra deemsisaniin dhoksaa tokko malee Eertiraa biraa akka deeggarsa qaban irra deddeebi'anii dubbatu. Kanaaf deeggarsa Eertiraan kenneera jedhee nana mana'anii. Inni kun walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru hammeessaadha adeema. Garuu battala kanatti biyyoonni kun lamaan humna loltuutiin addaaf addatti walitti ba'u jedhee yaadu haalli isaa waan bilchaatee as ba'ee natti hin fakkaatu. Naannoon Oromiyaa waggoota 5 jechuutti dandeenya humnoota hidhatanii jiraniin mootummaa waliin wal waraanuu bulchiinsi aanaa gandaa bakkeewwan hin jirretti baay'inaan ni baay'atu. Naannoon Amaaraas amma kanatti dabalameeti jira. Naannoon Tigraay durumaanuu waraana keessa kan ture reefuu gara nagaatti deebi'uuti jalqaba. Walumaa gala deemsi Itoophiyaa kun garamitti geessuutiin mala jechuuti dandeenya. Sirni biltsiginnaa jedhamu giddu galeessa irratti caasaa Ihaadeeg saamee kan isaa godhatee erga akka sirna mootummaa tokkotti dhalatee kaasee namni hundumtuu akka yaadatu biyyi kun guyyaa tokkollee nagaa argatee hin beeku. Benishaanguliin yoo fudhatte, Gambeela yoo fudhatte, Oromiyaan amma immoo naannoo Amaaraa, Tigraay hundi keenya kan yaadannudha. Sumaaleenii fi Affaar hamma loltuu walitti bobbaasan irra ga'aniiru. Rakkinni kun lola hamma kana kan fide garuu dallansuudhuma yeroo biltsiginnaan dhufe duwwaa dhalate miti yeroo dheeraadhaaf kan gangalachaa dhufetu jira. Haa ta'u maleessa fuulleedhaaf fuulleetti uummanni akka kanattiin miidhamaa diinagdeen biyya kanaa asii gadi harca'aa adeemuunsa erga biltsiginnaan aangoo qabateetu dhufe. Uummanni jumlaadhaan miidhamuu jalqabuunsa bara biltsiginnaati. Isa dura rakkinoonni garaagaraa innaa jiraataniyyuu. Kun sababii mataa isaatii qaba. Maaliif sirna giddu galeessa irra jiruutu walitti bu'iinsa walrigiinsa sabboontummaa biyya sana keessa jiru irraatu aangoonsaa madda. Oromiyaan waggaa 5 keessa jira. Erga lolatti galeeti. Kana kan fide sirni giddu galeessa irra jiru sirni biltsiginnaa Abiy Ahmed mataatti ta'ee rakkoo siyaasaa hundumasaa humnaananii cabsee mo'adhee bira darba jedhee kan amanu ta'uu isaati. Inni kan biraan immoo wal dhibdee biyya sana keessa jiru akka Ihaadeeg gochaa ture walirraa eeguudhaan itoo hin ta'in walitti diruudhaan walitti buusuudhaan aangoo tolfachuutu jira. Amma akka tikaaftee iddoo baay'ee irratti rakkinatu jira. Garuu falaasamni sirna biltsiginnaa Abiy mataatti ta'e maanni biyyi kun rakkina fedhi keessa yennaa gale ana bira ga'uu hin dandeessani. Lafa teessoo mootummaa kootii, lafa hundee masaraa kootii ga'uu hin dandeessani waan jedhu fakkaata sirni giddu galeessa irra.